የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu fayyaa keessan jirtu alaamanni sa'a namni jaarsa jaartii shookaa cilfaa biradistiin jechaadha. Har'a dubbii addaa wayii qabadhee dhufee jira. Dubbii ijoo jechaadha. Dubbii torbaan tokko oliif uummata miidiyaa waccisiisedha. Obsaan na caqasaa garuu dursa osoo dhimma dhufee itti dubbachuutti hin cehin dura warroonni chaanela kanaaf haarawaa taatan laayikii, sheerii, sabskiraaybii gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa isiniin jennaa. Nu jajjabeessaa walaa guddifnu walirraa bakka obboleettiin keessan sabni keessa yoo guddata isiniin tolu na chaanela kana kaayyoo isa kireet godheef illee ni beektan jedhee yaada. Kanaafuu dursa sabskiraaybii godhaa warri maatii haarawaa taatan laayikii godhaa, sheerii waliif godhaa, hiriyoota keessanii qoodaa isiniin jedha. Egaa gara dhimma itti dhufneetti yoo ceenee obboleettii keenya suuraa ishee asirratti argitan kana mucaa of jala keettee akka suuraa irra hidhan kana mucaa kanatu nama sadii ta'ee dhiira sadii faana naree bijittee mana jookariitti boottee himattee torbaan darbe keessa jechaadha. Awwaataa zabe qaba garuu abbaan dhugaa waaqayyo dhugaa nu haa dubbisu. Awwaan natti fakkaateen dubbadha. Waan natti fakkaateen irraa yaada kenna garuu kan dhugaa beeku eenyu waaqa qofa, waaqa fi jara lamaan qofa jechaadha. Andura mucaa abaaraan ture dhugaa gadi qabeen abaara rabbisa haadha harkisaa isaa citu akkamitti dubartii akkana godhanii akkamitti dubartii nama sadii irree bicha irratti godhanii jedheellee shakke. Lammaffaa immoo mucaan guyyaa kaleessa gadi bahee viidiyoo hojjetee ture. Maal jedhee samoona baga aniin bahee dhufe yaadan kenniniifi waa'ee ishiitirraa hanin an dhufe yaadan kenniniif sabna dhukkubee ture jedhe. Ani ishiidha waliin beenu jedhe. Histiraatti hiriyaa ishii faana dhufte hiriyaa ishiiti wal beena. Hiriyaa ishii saniin afaan keessa xiqqoo walitti buunee gaafa ani hiriyaan ishii sun walitti buunee wal qabannu ishiirra dhufteet fixaarmusii biiraa cabsitee halbee as garaa kanarra na waraantee harka kanallee ashagatee jira mucaan. Kunillee murameera ashagameera mana yaalan ture sababa saniifan dhufee deebii kennuu hin dandeenye jedhe. Isin immoo osoo waan jiru jidduu keenya lameen jiru osoo addan baay'een jecha ishii bichaa dhageettanii murteessitanii anis jechi kiyya dhugaan kiyya naafaa dhagahamu dhimma poolitikaati dhimma amantaati jedhame malee dhimma siyaasa jedhame malee dhimma Oromoof Amaara jedhame malee an dhimma Oromoof Amaaratii fi miti anaaf ishii jidduu ka jiru jedhe mucaan. Anguyyaa sammale ishiillee argee dura sin beeku waliin beenu haasa'a waliin hin qabnu garuu ishiirra natti dhuftee ishiirratti narkuttee jennaan miira keessa galee anis nama dhugee jiruudha waanan godhe sin beeku yeroo sanatti namni dhugee hin beeytanii mana dhugaatitti biyya istiraa qabatanii makkaara qeeffaa farsoofaatti dhugamu biiraan wiiskiinitti dhugamu jechaadha. Bakka achitti wal arganiiti. Kaza yeroo sana aaree sananii anuma turkutee jedhe mucaan laal maaliif nama sadiin dubartii akkamitti ani tokkitti ishiitti anqadhee tananii namni sadii irrukunnaayi jedhe mucaa yaada inni kenne irratti deebi'ee immoo hin tarafti namni sadii ishii qaxaqqaxee jedhe. An akka yaadetti waataa zabe keessa dubartiin biyya namaa keessatti jechaadha hojjetachuu birri barbaadu biyyaa baatanii maal gochuu bakkuma biiraa dhugaatii dhiira faana istiraa haa dhaqu sanuu dhiira Itoophiyaa faana maaltu sin geesse maaltu shii geesse hiriyaa wajjillee bakki dhaqan barni jira Ameeriyaan ta'e takka yoo irdeesse yoo dhukkubsate ishii faana bakki dhaqxu jira. Kanarraa kanafe mana dhugaatii mana nama macheessu mana sagaagalummaa nama geessu sanuu biyya namaatti maaliif akka biyyaa baane kaayyoo biyyaa baane beeku qabna laal dubartoonni. Amma yeroo namni sanaxxale abbaa biyyaati mooshiin dhalattuu biyya kanaatti moo mana dhugaatii mana bashannanaa mana wiiskii an deemtu biyya namaa keessatti. Dhugaa odoo ajjeesayyuu mucaan summee amma gisee sana eenyu sii gaafata. Innillee hagas miidhame dhiira bara. Dhiirri haga san garaan isaa tarsa'uu miti harki isaa akkasin murame hodhamuu miti
xiqqoma haga tana qubni tun isa cabnaan haloo sitti bahata ilmi dhiira beeka. Ilmi dhiira badaadha. Dhugaa sinitti hima. Dhiirri badaadha. Shamarran keenya bakka dhaabate mucayyoon amma akka himattetti akka siyaasa Oromoo waan ta'eef inni Oromoo ta'e ishii reebititti himatte. Garuu mucaan afaan lachuu xiqqeen godhee haasaa Oromiffa xiqqoo hin beeka jedhee hin dhooma maariif haasaa sirritti. Ani dhimma siyaasa politikaatii miti. Dhimma Oromoof Amaara jedhuu miti jedhe dhimman ishii kiyyaaf ishii. An guyyaa san dura ishii argee hin beeku. Na bakka nama dhugeedha, nama machaa'ee jirudha. Reebichi ishii natti gootetti na rukkuttaa isanii burcuqqoo cabsitee na rukkutuu saniin aaree tananii qaxaqqaxe jedhe. Laalamee dhiirri hagam akka humna qabu laala innaan ta'e. Jabinya dhiirame laala. Bas akkasitti garaa murame harki kun tarsa'ee qubni kun murame isumaanuu akkasitti dhodhiin irra yaa'u ishee akkasitti caccabse. Innaan ta'e garuu kana keessatti mee isin maal yaadda? Mee maal hubattan yaadota jara lamaanii kanarratti? Ani garuu nan taazzabe ishiis isas. Ishii dhiira hojii isaa achi keessa istiraa keessa hojjechuu danda'a. Namoota waan akkasii hojjetan keessa hojiin isaa isa biizinasni isaa isa ta'uu danda'a. Giri isheen dubartii hoo? Akkamitti daffartee kana bakka kanaan dhayxeetiin kaatee akka nama cawaa dhuftee miidiyaa irratti himatti. Ani du'een lafa jala lixanii madda waan akkana raawwadheemu mee maal laan jedha hawaasni bakka akkanaatitti amma mucaan kun amma liiv irratti dhufee himata. Inni affeerramaa amma maqaan isaa bichaa badee higgidhanaa qabamu seera jala haa oolu waaga isaanii argachuu qaban jedhanii masiifaan jookarfaan lolaa fi turan micayyoodha laala. Odoo dhugaan bakka dhugaan jirtu osoo hin barin murteessuun kinoo miidhaan isaa tokko kana. Yeroo baay'ee osoo hubatiin murtee kennuun miidhaa qaba laala. Ani dura murteesseen ture mucaatti. Akkamitti hiriyaa tiyya takkaa dawwalee maalan jedheen sinitti fakkaata. Mucayyootan akkamitti akkana godha mucaan kun. Hindee dhiira sadi sanuu sababni maal jettee himatte kashiin gaafii jaalalaana gaafatanii ani taqabbaluu dinnaan dhiira sadii na qaxaqqatanii jettee himatte. Laalame. Dhiirri sadiin akkamitti dubartii takkitti qaxaqqatanii dhiirri Itoophiyaa gowwaa ta'aa jira jedheen anuuyyuu jecha baay'een jedhe mucaa kanaan waaqayyoon haa dhiisu malee. Amma garuu gaafaan jecha mucaa dhaga'u kanin amanee kanan dhiisu abbaa murtee waaqatti dhiisu malee eenyutti murteessu eenyu dhugaa qabaa eenyu soba qabaa adda baasuun natti ulfaate ammas irratti. Ishiitti murteessuuf ishiinis miidhamtuudha ammaaf. Isatti murteessuuf innis miidhamaadha. Dhugaan eessa jira? Jarri lamaan dhufanii fillafiitii laayifii dhufanii warrumti jalqabe akka jookarii akka masiifaa akka saariifaa akkuma jalqabanitti jara lachuu liivii nuu fidanii ta'u laayifii irratti jara lachuu yaada isaanii wal maddii teessisanii kan soba hin qabne kan sodaa hin qabne kan isaan lachuu bakka wal maddii ta'uu dubbatan kan wal sobuun yookiin sobanii himachuun hin jiru beeka. Innis ishii duubatti waan hin goone himuu hin danda'u isheenis isa duuba waan inni hin goone himuu hin dandeessu. Argitanii kanaafuu yeroo baay'ee waa balleessu keenya dursa murteessuu keenya duratti namatti murteessina isinitti murteeffama inni jedhame sun dhuguma naante dhugaa ani waa hedduu ofirratti taazzabe duratti mucaatti murteesse ka'e amma yaa rabbi naa dhiisi indee dogongoraan murtee kenneedha mucaa kanarratti kan jedhullee gaafi keessa kootti uume. Maaliif osoo murteessuu keenyan duratti yaanne hoo? Osoo duratti yaannee jarri kun mucaan haa dhiyaatu dura jennee fudhanne gaarii ture. Maaliif dura muddameen itti murteesse mucaatti. Rabbi isa haadha abboo akkamitti dubartii akkana godhin harki dubartii irratti akkana ta'e sun rabbi harki isaanii sun deebiin hojjetin jedheen abaaree yaa rabbi naa dhiisi. Maaliif tokkoffaa dubartii miidhamuu ishii sallaaleeti lammaffaa akkaataan ishiin itti himtee fi akkaataa inni himu amma wal jala faallaa ta'e ilaala. Inni mana weeskiin maddii dhuftee riyaatii afaan dhufiyaa ishii beeka riyaa ishiitiin saibateenya ishiin nu bira dhufte ishee wajjin dhufte jedhe istiraahatti. Sijjammarii istiraahatti maal gochuu deemti dubartiin dhiira bira? Indee bakka araba wajjin miti kan jirtu kun nama Habashaati. Habashaan biyya namaa kanaa miti. Cabiin xiqqoo humnaan si galaafata uummanni keenya waliin hahuun beeku maal gochuu bidhaatti. Dhayixxee immoo hiriyaan ishiitunii fi mucaan kun wal dhabanii miti maal gochuu burcuqqoo cabsitee rukkutuu dhayixxe. Jidduu buutee obboleessa kee gadi taayyettee addaan qabde. Ishiidhanis gad taayyettee riyaa ofiillee tasgabbeessitee osoo fudhattee achii galtee nagaha. Maaltu fide biyya namaatti miidhaa kun akka nama dhufu? Ishee mataan ishii irraa haddame jidduudhaan.
ilkaan ishii irraa cabe ilkaan lama na socho'e jette kaleen na dhukkube jette mee ilaala maatsaniin gadaamessi na dhukkuba jette fincaa'uuf gadi taa'uu dhaabbachuu qaamni guutuun na daaqqaqame jette eshi ofii keenya bar yaaduu qabna kun akka namatti hin dhufne yeroo itti iddoo itti bashannan maal akka bashannan boota itti bashannanu beekuu qabna maaliif akka biyyaa baanillee beekuu qabna kaayyoo keenya beekuu qabna malee bakka jirru osoo beeknu waa takka osoo addan baafatin cal'ifneetuma satat jennee humna akka nama humna qabu dhiira rukkutuu deemuun na dubartii lamaayyuu dhiirri tokkichi dubartii sadiyyuu akka fedhete tumuu danda'a dubartiin afaan malee humna hin qabdu dubartoonni garuu sisteeman bulte dhiira faana sisteeman laal dhiira waraan hin dandeenye dubartiin ajjeef waraanti jedhan laala kana gaafa jedhan maal jechuu seetan amalaan haasa'aa jechaan bishaan isa gootee qaluullee dandeetta dhiira akkasitti malee ani inni akkamitti riyaatti dubbataa burcuqqootti gadhiisu dhiiratti duufi jiraachuun feetanii biyya namaatti hojjetachuun feetanii ila hojjetadhaa biyya keessan galaa biyya keessan iddoon bashannanaa hedduu jira turizimii iddoon turizimii haayiqiin hedduutu jira fakkeenya la hara deemtanii hara wanciyoo daawwattan iddoo miidhagaa jira asuma soodaree magaalaa Adaamaa deemtanii daawwattan iddoo bashannanaa addaatu jira asuma Hawaasa yoo deemtan iddoo bashannanaatu jira asuma Shaashamannee yoo deemtan iddoo bashannanaa addaatu jira biyya keessan keessa iddoo bashannanaa meeqa odoo jiru biyya namaatti bashannanu jettanii deemtanii waan akkanaaf miitan shimceewwan tun amma ilkaan lamaan socho'isuun irraa buqqifamee dhaabbamoo akkam ta'a dhaabbamuuf birrii hoo kan cabe kana guuchisuudha kaleen ishii akkam ta'a gadaamessi miidhame hoo rifeensi ishee buq madaa'ee hodhame hoo yaaduu qabdanii bara waan tokko balleessuun duratti dubartoonni humna hin qabdu dubartiin humna ittiin dhiiraan loltu hin qabdu akkuma nutti dhufetti yookiin akkuma yaannetti dhiira rukkutuu fi osoo hin taanetti dubartiin siisteeman fayyadamte odoo gizee san kana hunda ga'uu dhiistee hiriyaa ishiitii fi isa wal dhabasan jidduu buutee araarsitee obboleessa gadi taa'e hiriyoota isaallee taachi jiran fiddee gajjarri kun nama dhuge ilaala nama machaa'edha hilli wanni dhangaafa deeman humna yeroo itti deemtu namni sakkarisuun si dha'u malee waan godhu waan balleessu erga si tsatsatuu danda'a malee yeroo san toddo si qalillee umaatti fakkaatu of hin beeku waan ta'eef nama dhugaarra ture dhugaatirra nama ture jechaadha nama machaa'e machiin kun immoo badaadha laala biyya namaatti illee manni keenya waan akkanaa hojjetaa rabbii jedhaati lakki ta'a gadi ijoolleen Itoophiyaa kun Suudii keessatti barii akka waan akkanaa qabamtan taanaan poolisiidhaan akka murtiin du'aa isinitti murteeffamu beektu garuu seera biyya sanii akka cabsaa jirtan beektu garuu ara dhiisaa waan akkanaa kun lubbuu keessanitti illee akka murteessu beeka kanaafuu dubartiin immoo odoo intalli kun furmaata salphaa odoo gizee san jidduu buutee hiriyoota isaallee ta'u nama tokko ofitti dabaltee lakkee obboleeyyan keenya asitti cabiin nu barbaachisu waan jirru biyya namaati isa qaba jettee akka walitti araarsitee nagaa gootee mucayyoo fudhattee bira karaa nagaatiin baatee odoo galte miidhaan ishii irra singa'u isa irra singa'u malee dhiira bira dhaqanii dhiira rukkutuun ofitti bar qeerransa tuxxee ofitti kaasudha bar akkam na daffarte jedha qeerransi gaafa tuqamee achi olii bakka boko keessatti ol ka'e akkam akkasi godhu yaadi dhiira jechuun akkasi dhiirri amala uumamaan moo fedhe malee mo'atamuu fedhu abadan amaloota dhiiraa tokko kana dubartiin dhiiraaf akkamitti of jalatti bulfatti dhiira amalaan bulfatti amalaan goyoomsite shunxate sagootee murtee laal dhiiruma qeerransa gawjoo bira kana abaab jecha takkaan qabattee ashkarakkartee ofti dubartiin bilii ta'uu yookiin qaruutee ta'uu qabdi malee humnaan dhiira rukkutaa burcuqqootti darbuun ofitti kaaste ka miidhama ishii amma miidhama qaama ishiitirra ga'e kana mallaqa eenyutiin yaallamti nan kasasa jetti eenyutti kasasti eessatti kasasti deemtee ishii moo biyya Suuditti mana keessatti irra keessee bante ishiin sin qabamti bar maal gochuu mana wiiski mana dhugaatii dhayte manni sunillee qabama bar yakkaan qabamtanii bar isin marru yaadu qabna laala dursinee murtii kennuun duratti
waa hunda gamaa gamana laaluu qabna. Maal gochuu achi dhayxeessii dhufa gaafatan yoo deemte qaama seera tokkotti himatte. Bakki ati dhayxe sun maaliif maal gochuu dhayxe? Ati sin qabamta inni sin qabama. Biyya Saudii keessatti immoo seerri biyya isaanii naamusa biyya isaanii jeeqate akka feete taatee jiraadhan hin jiru. Anatu seerri hundaafuu walqixa laal dhugaadha. Sisin kabaja seerri mirga nama biraas ni kabaja. Ni xiinxalama garuu namoota rakkoo akkanaa gama dhugaatii kanaan bakka akkanaatitti rakkoo akkanaa walirraa gahan si hidheetti gara Itoophiyaa si galcha. Sinii dhumatti namoota immoo hojii mana wiiskii sanitti kireessee waan akkasii hojjechaa jiru immoo maqamaqiidhaan yookiin murtii du'aalleetti murteeffamuu danda'ama yookiin hidhaa lafa jalaallee murtiidhamuu danda'an. Maaliif carraan qaban kaa nageenya biyyattii balleessaa jiranii waan biyyattiin hin eeyyamne hojjechaa jirtu. Kana dura ijoollee 45 murtii du'aatti itti murteeffamee ajjeefamaa turani. Waan irratti ni jiraanitti mana hidhaa ni jiraanin keessatti. Balaa maalinni meeshaa sammuu namaa haddoochuu qoricha akkasii fe'anii qabaman achi. Itti kennamee fe'amee ni dhufanii. Karaa xiqqaadhaan birrii arganna jettanii waan hin taane seeninaa. Seera biyyaa hin cabsinaa. Nagaan jiraadha buleeyyantii. Naamusa biyya sanii kabajaa. Kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma. Waan viidiyoo kana hojjedheef waan mucaatti murteessee mucaan abaaree jechaadha. Dhiyoo kana saba sanii immoo Aramoonatti dhagahame viidiyoo hojjedhe. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo biraatti nan walitti deebinutti turtii gaarii laayikii, sheerii, sabskiraaybii gochuun irraa fatina galatooma.